Obboleessi keenya waa'ee mootummaa waraana mootummaa yookaan immoo ittisa biyyaa kan akkamittiin ilaaltu humna addaa Oromiyaa immoo akkamittiin ilaaltu jedhee nu gaafateera. Raayyaan ittisa biyyaa ofii isaatii bobba'ee ofii isaatii bakka barbaadetti tarkaanfii barbaadu kan fudhatu miti. Isaaniin kan hooggana siyaasaati. Kanaatiif isaan waan ajajaman duwwaa hojjetu. Wayii tokko balleessuuf, nama ajjeesuudhaaf yookaan immoo waan biraadhaaf kan bobba'an miti. Isaanis ilmaanuma keenya, ijoollee keenyadha. Hojiidha isaaniif ogummaadha. Hojii sana keessa jiru isaan. Ijaaramanii jiru. Nama isaaniin hoogganu yookaan immoo hooggansa siyaasaa isaaniif qajeelfama kennu yookaan ajaja kennu. Yoo balleesse malee isaan hojii isaaniirra jiru waan ajajaman hojjetu jechuudha. Kanaaf isaanii wajjin hin jibban qabnu nuyi. Akkas nu godhuu maa kana balleessuu hin jennu. Waan ajajaman hojjetu isaan. Kan nuti ittiin morminu amma warra hooggansa siyaasaa kennuudha. Warra nama rukuchiisuudha malee warra rukutu sana miti. Isaan hojii isaanii hojjetaa jiru. Kanaaf hooggansi siyaasaa sun akka inni qajeelu barbaanna. Kanaaf isaan irratti qabsoofna. Isaan irratti kan qabsoofnu yookaan kan nuyi isaanii morminuufi sababii isaanii jibbinuuf miti. Jibbiif jaalalli kana keessa jiru. Waan qajeelaa yeroo hojjetanii isaan tumsinaa isaan bira dhaabbannaan gargaara. Yeroo isaan waan hamaa saba keenya irratti dalagan immoo hin morminaa jala dhaabbannaan balaaleffannaa irratti qabsoofiniinsina. Waggaa 3 dura 4 dura kan nuti goone kanumadha. Gaafa isaan gara aangootti ol ba'an gargaaraa tumsaa bira dhaabbadhaa isiniin jechaa turre. Nus bira dhaabbannee turre. Isinis baay'een keessan bira dhaabbattanii turtan. Adeemsa keessa yeroo isaan adeemsa isaanii jijjiirratan amma immoo deebinee mormuutti kaane jechuudha. Kanaaf kun bifa kanaatiin ilaalamuun isaa gaariidha jennee yaadna. Waa'een humna addaa Oromiyaas kanumadha warra ajajamuudha. Warra ajajamuudha garuu warri ajajan eenyu fa'i isaanii. Yeroo tokko dhuguma bifa baay'ee gara jabinaan guuteen akkaataa isaan itti nama rukutan, akkaataa isaan itti nama ajjeesan, akkaataa isaan itti nama dararan yeroo laallu dhuguma humna Oromiyaati moo humna addaati kun humna biyya eessaatii dhufeedha. Maal keessatti kan dhalateedha? Aadaa akkamii keessatti kan dhalateedha kan nama jechisiisu hin jira. Fakkeenyaatiif mana tokko gube yoo jedhanii yoo gubee uumaa miti garuu gubee yeroo inni bira dhaabbatee sirbu nama gaddisiisa. Akkamittiin ta'a gara jabinni akkasii maal keessaa dhufe? Jibbi kun maal keessaa dhufe? Manni qotee bulaa yeroo gubbatu kun, horiin qotee bulaa yeroo saamamu kun, yeroo qalamu kun, yeroo ormi uffatee fuudhee deemu kun akkamittiin bira dhaabbachuu danda'an isa jedhu nama gaddisiisa. Garuu ammas rakkoon kan jiru ajaja isaarra jira, hooggansa siyaasaarra jira isuma jedhudha. Yoo hooggansi siyaasaa sun sirraa'e sirrooma hundumtuun sirraa jennee yaadna. አንዱ ወንድሜ ደግሞ እዚህ ስለ ማይኖሪቲ ራይትስ ኦሮሚያ ውስጥ ስላሉት መሆኑ ነው ይመስለኛል። እኛ እንደ ኦፌኮ በማይኖሪቲ ላይ ያለን አቋም በጣም ግልጽ ነው። እኛ የኦሮሞን መብት እናስከብራለን ብለን ስንታገል የሌላውን መብት ደግሞ እንገፋለን ብለን አይደለም። እኛ መብታችንን እንደምንፈልግ የሌሎችም እኛ ውስጥ የሚኖሩ ማይኖሪቲዎችም መብታቸው ሊከበር እንደሚገባና የግድ መከበር እንዳለበት እናምናለን። ይሄ ግድ ነው። ወደን የምናደርገው ነገር አይደለም። እኛ የማንም መብት እንዲገፋ የማንም መብት እንዲነካ አንፈልግም። አዳማ ውስጥ ወይም ቢሾፍቱ ወይንም ሌሎች ትላልቅ ከተሞች ውስጥ ዛሬ መብታቸው ምን ያህል ተከብሮ ነው? ለምሳሌ የፈለጉት ትምህርት ቤት ይልካሉ፣ ልጆቻቸውን በፈለጉ ቋንቋ ያስተምራሉ፣ ንግዳቸውን በደንብ ያካሂዳሉ። ማናቸውም ነገር እንደውም አንዳንድ ቦታ ላይ ከሀገሬው ከኦሮሞ ተወላጅ ይልቅ የተሻለ መብት ኖሯቸው እየኖሩ ይገኛሉ። መብታቸው በተገፈፈ ሰዓት፣ በተነካ ሰዓት መጀመሪያ የምንታገለው እኛ ነን። ይሄ ሊታመን ይገባል። በፍጹም እኛ እዚህ ላይ ድርድር የለንም። የማንም መብት ይገፋ ዘንድ አንሻም፣ አንፈልግም። ይሄ ለፖለቲካ የምናደርገው ነገር ሳይሆን እንደ ኦፌኮ እንደ እምነት እንደ ሃይማኖት የተቀበልነው ነገር ነው። እኛ ይሄ እንዲሆን አንፈልግም፣ የማንም መብት እንዲነካ ማለት ነው።
ስለ ቡድን መብትና ስለ ግል መብት የሚባለው ይሄ አይዲዮሎጂ ጉዳይ ነው። እኛ ሁለቱም በአንድነት ሊከበር ይችላል የሚል እምነት ነው ያለን። ከግሩፕ ራይትስ ተነጥሎ አይታይም ወይም ሁለቱም በአንድ ላይ ሊከበር ይችላል የሚል እምነት ነው። ጋፋፈንሞ ጀዋራ ዴቪስ Mammak sanduk kenu rakas tani. Wal libde abi Kadir Bullo jittu jiru to Kadir Bullo tabaga kej. Ako krimal nu inu. Omong abbo ako diwa gisti jiru. Ana mamma si Kalau ada cise nama jaban ubra, kami jatuh kanu kasu warbat. Ani Charlie anjen neno. Kejen. Selamat kata bersih. Wan dubban nukesat eggacha. Biru karkara jirti. Ram tahu dande. Nama wal fichiri sudah dulu bayi godam. Disiplin. Itu untuk juga kapan itu. Sebera reti. Balik ingkar Oh, arba dera se hari yo ka dia mutad mata kenya semina ka male chali chumeti visa mi ka charo no kapsa ya charo bar kapsa na mo goda mo kabu modumma dogongorter tabiya balle sairta ofille tajirta Iya balesa jirta kau gafran karatu enggak lumayan sih lebu jirta dola dah puriya for my that case, I don't know case about Ethiopia. Please understand how volatile the situation has become, how dangerous it has become. Things are not going the way of 4 years ago. The country is about to explode. We are heading to a nightmarish, hairy situation. Please, measure your words. Advocate for your community. Advocate for your nationality. Speak up. But do it in a manner that does not fuel the situation even worse. Look, we have a very scary situation. A situation where no one will win. My message to the diaspora is continue to advocate. But please advocate for peace, because that country needs peace. It needs just peace. We will regret as a society if we continue fueling the fire, if we continue advocating, preaching hatred. It is going to be a situation where we will
I hope we are not late. I hope we are not late. Because things are changing daily for the worse. Oromo maaltu mala Oromo fi saboota biyya saniitiifis malli tokko mana sanitti dhima. Waan tokko hin sobin amma. Gara baay'een wal tuttuqaa jira. Warra afaan akka bakka laan jiru warra afaan Oromootu dubbatu Oromootatu hangoorra jira gara tokko. Gara tokko nama Oromooni gara tokko hin ajjeefama. Gara tokko immoo maqaa isaatiin biyya ajjeefama. Namni biraa ajjeefama. Hinduuna saba biraatiin immoo hin jibbamna nuti duulama. San qofaa miti lolli immoo Oromiyaa qofa keessa hin jiru. Tigraay jira, Amaara jira, Beenishaangul jira, Gumuz jira, Kibba keessa jira. Somaalee malee. Somaaleen maaf nagaa qabdi beektu? Gubattee agarte. They learn from their terrible history. Uummanni Somaalee yeroo dheeraadhaaf naannoon Somaalee sun naannoo nagaa hin qabne ture. Hanga waggaa afran kanatti garuu naannoo santu nagaa argate. Maaliif gaja qorannoo guddaa gaafataan akka laalutti garuu they learned. Somaaleen walii galatti deebi'ee fayyaa jira beektanii. Look at what is happening in Mogadishu. Deebi'anii of ijaaraa jiran. Qalbiitti deebi'aa jiran. Eliitiin isaanii hubate jechuudha. Ka Itoophiyaa biraa hoo machii haaraa keessa jira. Maraatu haaraa keessa jira. Namni akkamitti ka'ee kaaldamassasnu balleessinu malee akkamitti bada namni hin badu. Kanaafi qalbii odoo horatee namni gaarii yaada jechuun qaba. Oromoon dhugaa akka Oromootti gaafii qabna. Akka Oromootti haga qabna. Miidhamneerra. Garuu ibiddi biyya san guututti qabatee wanni amma mootummaan jennu kaabatti lolli Tigraay akka dhaabatu akka na eegalles qabsoofne akka dhaabatus qabsoofne amma immoo hoggaa sochiitti tokko tokko godhan jajjabeessaa jira. Garuu maal jenne mana Itoophiyaa jedhamu kana kallattii maraan ibiddi itti qabatee jira. Gara tokko dhaamsinee kan biraa dhiifnan hin ta'u garuma hundaa dhaamsaa jenna. Akka Oromootti illee this applies to us. Ibiddi Oromiyaa qofarraa miti kan dhaabatuu qabu. Biyya guutuurraa dhaabatuu qaba. Maaliif Oromiyaa irraa keessattuu Oromiyaa irraa dhaabatuun qofti gahaa miti. Naannolee kana hundaan saboota kana hundaan gaafilee kan argaa jirtan saba hedduun nu keessa jira ollaa keenya jira. Kanaaf lolli dhaabachuun biyya nagaa deebi'uun Oromiyaa qofa osoo hin ta'in hundaan. Kan caalaa miidhamee jira biyya san beektanii. Amma biyya sanii namni jenosaayidii ethnic cleansing jedha. Dhuguma saboota bar dhabamsiifamuuf qarqara irra ga'ee jira biyya san. So bal'inni haalaallu waan kana.